Maqaan kan kee? Maqaa kee? Maqaan kiyyaa Gammadoo Tabbaa jedhama. Maqaa kee? Adam Kamal jedhama. Saadat Naik. Sadat Naayiki. Ablaz. Muktaar Ismail. Muktaar Ismail. Qaala'insi jireenyaa jechuun maal jechuudha? Qaala'insa jireenyaa jechuun wantoonni jireenya ati mana keessa ittiin jiraattuu fi jireenyi raasatti ittiin jiraatu wanni magaalaa irra dhiyaatuuf kee waliin ginne fakkeenya gatiin magaalarra gurgurtaa wanta tokko wantoonni garagariin baay'ee ol ka'aniiranii wantoonni dammoo wanta tokko gurgurtee waa magaalaa bitadheen jiraadha yoo jetteetiin hin jette jiraachuu hin dandeettu baay'ee ol ka'eera lamsaala fudhatteetiin hin jette uffannaa irraa ka'ee wantoota akka zayitii shunkurtii timaatimii naa kana irraa ka'ee madaabaraa xaa'oo gosoota kanneen irraa ka'ee jireenyi baay'ee tokko hin ulfaata barana akka bara kanaatti baay'ee ulfaataa kanarraa kan ka'een biyyoonni garagariin dammoo rooba dhabuu irraa kan ka'een haga ammaatti biyyoota rooba osoo hin argatin horiin jalaa dhumataarutu jira yaa qaawwaleensa jireenyaa jechuun kanaa fi kan kana fakkaatan baay'eetu jiru. Wanti bita yoo ol ka'e jecha qaala'insa jireenyaa kana maaltu fida jettee fudhatta akka kiyyatetti? Qaalaan maaltu? Wantoonni godhu waliigaltee dhabuun illee tokko wantoonni tokko dhaabbannaadhaan akka ati hin dalanne ta'uu dandeetta. Wanti tokko fakkeenya maasaa tokko qabaatteetiin yoo jette wanti ati daladde sun yoo si haalaan si hin geenne qaala'insa jireenyaa kanarra dhufuu danda'a jechuudha. Tole qaala'insa jireenyaa kanarraa dhufuu danda'a. Qaala'insa jireenyaatiif maaltu furmaata? Yoo maal ta'e qaala'insi jireenyaa kun furamuu danda'a. Furmaata ka ta'uu danda'u dammoo walii galuu fi hunduu bakka jirutti wal qarqaaruudhaan fi gadi fageenya yaada wal jalaa dhaggeeffatee walii galteedhaan dalaguu hojjechuu qofaadha. Sitti jireenyi qaala'ee jira yeroo ammaa? Latti natti jireenyi qaala'uu irraa kan ka'e fooqii manatti ta'eera malee. Fooqiin osoo hin taane jireenyatti fooqii ta'e. Jireenyatti fooqii ta'e baay'ee natti ulfaatee jira. Yaa maal jedhee ibsuu akka danda'u hin beeku ani yoo bariite maal akka nyaadhu borullee iftaan illee maal akka nyaadhu yaada malee wanta biraa mana ijaaraa fooqii ijaaraa takka illee yaadee hin beeku akkama jammaa nyaadhee dhugaa malee. Yaada kan nuu kennuu keetiif galatooma. Isinillee galatooma. Qaala'insa jireenyaa jechuun maal jechuudha? Qaala'insa jireenyaa jechuun wanti marti ol ka'ee nuuroo waddatu sun jedhama. Jireenyi si qaala'ee beekamu? Maal fa'i? Jireenyi qaala'ee kan jennu yoo maaltu fa'a uumame sitti fakkeenyaaf yoo maaltu si qaala'ee irra sitti ulfaate? Anammoo wanti gara kiyyaanarra qaala'ee beeku gara surree birra 450 binnu amma 5,500 akkasiin gama kaanitti illee shunkurtii illee fudhatte naannoo kiiloon tokko naannoo birrii 35 akkasii ka gara dirruu walumaa galaa fi walumaa galaan qaala'insi jireenyaa baay'ee ol ka'eera akka gannuufu nu beeksisuu qabdan gama mootummaatti. Egaa kanaaf qaala'insi jireenyaa kun waliin beenu baay'ee tokko dabaree jira. Qaala'insi jireenyaatiif furmaanni maali jettee fudhatta? Furmaanni an akka biyyattiidha hujuudha beektaa. Namni kamuu dalaguu qaba. Kanaaf namni kamuu dalaguu qaba asumaan ergaa isaati. Kanaaf qaala'insa jireenyaatiif furmaanni dalaguu yoo jenne qaala'insa jireenyaa wantoonni fidanuu maali? Qaala'insa jireenyaa wanti fidan gama siyaasaatiin illee ol qabatee biyyi tokkorraa tokko naannoo isii keessatti tokkoffaa irratti hongeen illee ni jira. Amma biyya baay'ee keessatti olaalaa irratti hongeen baay'ee jira gara baalee akkana booranaa kanneen keessa hongeen illee jira. Kanaaf walumaa galatti hongeen ka dhufuun waliigaltee dhabaan jechuudha. Kanaaf odeeffannoo isaa kana fakkaataa waan intervii kana waliin gootiif baay'ee galatame si jaalladha. Baay'ee ulfaadha. Qaala'insi jireenyaa jechuun qaala'insi jireenyaa kun amma sa'aatii kanatti baay'ee ulfaateera. Qaala'insi jireenyaa jechuudha. Aga dabbasaa keenya ofirraa annee gurguruutitti osoo danda'ameeti geenyeerra jechuudha. Isa soo gurguru jireenyi waan qaala'eef innis widdiidha. Qaala'inni widdiidha isa. Qaala'insi maqaa kan kee? Ablaz. Qaala'insa jireenyaa jechuun? Waan jiruuf jireenya hundi ulfaatee jira. Amma rakkachuudhaan kan lukaan kun manna rafaa. Baajii yaabban biriin baajiin jiru. Ati qaala'insa jireenyaa maal jedha? Aboo ani beektaa surree kiyyaa waan itti qayyadhu dhabeera amma qaala'insa jireenyaa kana akkuma itti bakka jireenya jiraachuu kiyyaa yoo wallaalutti jira beektaa. Kanaaf qaala'insa jireenyaati maal jenna? Qaala'insa jireenyaa jechuun yoo qaala'insa jireenyaa jechuun kan garaa. Qaala'insa jireenyaa jechuun maal jechuudha? Akkamitti hiittati qaala'insa jireenyaa? Qaala'insa jireenyaa jechuun amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti haala rakkoo siyaasaatiif haa ta'u rakkoo biraatiif haa ta'u qaala'insi jireenyaa mudatee jira. Fakkeenyaaf fudhanne zayitii yoo ilaalle zayitiin baaxaan waddadee jira. Ana amma fakkeenyaaf shifeera baajaajiiti. Beenzilillee akka malee waddadee jira. Beenzillee amma fakkeenyaaf qara litira 2 birrii 80 60 chirichaa yoo bitan amma 140 galee jira. Akkaniin qaala'insa jireenyaa jechuun bakka wanti qara xiqqaadhaan gatii xiqqaadhaan bituu dandeettu tokko amma samitti ol ba'ee sababa namichatti salphattuu tanaatiif
sababa jechuun namni waliin bu'ee biyyisa waliin bu'eeruuf bataam itti qaala'insi jireenyaa haga jiraachuun nama sodaachisu tokko ta'ee jira jecha. Qaala'insi jireenyaa wantoonni fidan maaltu akka jireenyi qaala'u godha jettee yaadda keetitti? Akka yaada keetitti wantoonni qaala'insa jireenyaa fidan tokkoffaa haala siyaasa biyya kanaa biyyi tasgabbaa'eetti haala siyaasaa kanaaf yoo tasgabbaa'ee jedhe qaala'insi jireenyaa illee hin qanas yaada akka yaada keetti jechuudha. Wantoonni qaala'insa jireenyaa fidan kana furmaanni isaa maalidha? Furmaanni isaa tokko taaneet tokkomneetiin yoo tokkomne jenneen walii galle qaala'insa jireenya kanallee fooyyessisuu dandeenya jechuudha. Galatoome. Ati akka qaala'insa jireenyaa maaltu fida? Qaala'insa jireenyaa kan fidu dureessa qabaataadha jechaadha. Oduu namni qabu magaazinatti cufuu baatee nu akka rakkanneetiin hin deemu. Furmaanni isaa maalidha? Furmaanni isaa moo warra waa qabu zarafuudha. Yakkan ta'u. Yakkan ta'u. Yaa akka yakkan taane yoo mootummaan waan faaloo yoomuu qaba magaazina qayyaasaa jechuu qaba. Ayyee galatoomi. Ayyee. Kan keetii qaala'insa jireenyaa furmaanni isaa maalidha? Qaala'insi jireenyaa jechuun akkuma inni achi jedhe sanitti waan manni irraa haasa'e sanii jechuudha qaala'insi jireenyaa. Gama keetii qaala'insa jireenyaa maaltu fida jettee fudhatta? Qaala'insa jireenyaa wanti fide tokkoffaa wanti qaala'insa jireenyaa fide waliin bu'iinsa biyya keessa jiru. Amma waliin bu'iinsa karaa sabaatiin illee karaa wannaatiin illee bira dhufe karaa amantiitiinis eegaleera jecha. Amantii kanaaf kana waliin buusanii achumaan idmee ofii dheereffatuudhaaf waan biraa keessa seenaniira. Inni qaala'insi jireenyaa amma fakkeenyaaf mootummaa keenya yoo ilaalle yoo ati jireenyi qaala'ee zayitii booddee shiroo buddeena wanti nyaannuun dhabame yoo jedhaniin muuz badaabboo biluudha. Muuzii nu bar kiiloon birrii 40 galeera. Muuz badaabboo biluudha. Beenzilli wadda deebee jennaaniin eska አንዳንዴ በእግር እየወረዳችሁ ወካ አድርጎ ምናምን ይላል። እዚህ ጋር በቃ ጅሮን በጣም ይወደዴር። አማ ፈኬኛ namni makiinaa hin qabne makiinaan isaa soolii caammaa isaati. Sooliin caammaa amma jechuun hin dhumataadha akka malee. Caammaanis yoo xiqqaate 3,000 gadi hin jiru caammaan. Furmaanni jireenya qaala'insa jireenyaa kana maali jette? Furmaanni kana akka wanti an dabarsu biyya kana qaamni ilaalatu qaamni seeraa amantaan akka walitti hin buune sabaan akka walitti hin buune tokko ta'anii akka jiraatan tokko ta'anii akka biyyoonni biraa tokko ta'eetiin boota fagoo ga'e biyyi keenyallee akka tokko ta'ee amantaan osoo walitti hin bu'in amantaanii fi sabaan osoo walitti hin bu'in akka boota guddaa gahan mootummaan qaamni seeraa sila akka walitti bu'insi hin jiraanne tasgabbii uume qaala'insi jireenyaa yeroo san gadi bu'isa. Hayyee galatooma gaafii deebii na waliin gootan asumas piraankiis walakkaa jidduu mannee jirra galatooma ulfaadhaa sin hin jedha. Dhaamsa qaba. Dhaamsa ni qabu. Abbaa keenyaaf Daaddaa Jawaarii dhaamsa qaba. Dhaamsa ni qabu suni maal eessa baddanii eessa dhattanii kan jedhu qaba. Isin yaannee jirra. Isin yaannee jira. Takkatti fuula miidiyaa irra dubbadhaati waan nun jedha. Waan qaala'insa jireenyaa waa hundaafuu isin eegaa jirra waan nu dubbadhaa jennaan. Galatoomi yaada kana sooshaal miidiyaa irra ol baafna sooshaal miidiyaa irraan dhabamanii deebiin isaa akkasii ta'e abdii. Akka nu deebu deebiin isaanii abdiidhaan eenan. Asuma waan tokko si gaafadha qaala'insa jireenyaa jechuun maal jechuudha? Qaala'insi jireenyaa jechuun wanta bitanii fi wanti gurguran yoo waliin madaalle yookaan fakkeenyaaf galiin namni tokko argatuu fi baasiin namni tokko argatu yoo garaagarummaa qabaate qaala'insi jireenyaa jedhama jechuudha akka biyyatti. Baay'ee galatoomi. Qaala'insa jireenyaa kanaaf wantoonni sabatan yookaan ammoo akka jireenyi qaala'u kan godhan maalidha jettee fudhatta? Akka ofii akka ani yaadutti tokkoffaa qaala'insi jireenyaa wanti uumuu danda'u poolitikaal kiraayisas ta'uu danda'a siyaasa fakkeenyaaf siyaasa tokko biyya tokko keessa waraanni yoo jiraate meeshaan dhiyeessii alarraallee galanii oomishni biyya keessaallee gadi bu'uu danda'a. Inni kun mootuu kiraayisas uume jechuudha kan mootuu qaala'insi uume jechuudha qaala'insa tamma na gaafatte kan. Baay'ee galatoomii sagalee kan keenya kaasaa naa dubbatta. Egaa qaala'insa jireenyaa akka fidan wantoota kana erga jenneeti jireenya qaala'ee kana furuudhaaf ammoo yookaan ammoo akka furu maal gochuu qabna jireenya kana furuudhaaf? Kan qaala'u nu godhu. Qaala'insi jireenyaa kana furuudhaaf tokkoffaa nageenyatu barbaachisa akkuma dura siin jedhe qaala'insi jireenyaa kan fidu siyaasa siin jedheera miti siyaasni kun immoo akkuma siin jedhe galii biyya keessaa fi galii biyya alaa cufa waan ta'eef iddoo nageenya hin jirretti oomishni fi tajaajilli waan hin jirreef tokkoffaa nageenyatu barbaachisa jechuudha. Nageenya irraan immoo tajaajila gahaa hawaasaaf dhiyeessuudha mootummaanis hamma irraa danda'ameen abbootii qabeenyaa wajjin ta'ee tajaajila gahaa hawaasaaf dhiyeessuudhaan jireenya kana furuu danda'a jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomii yaada nuu kenniteef ulfaadha.